ይሄ ደግሞ ሞሎጃው የተደረገልን ነገር ምርጥ ነው። አልሙኒየም አይደለም። Sifatu barbaadanii jiraatan sifatu barbaadu bakka bilbilaa kanaan bilbiluu dandeessu. Ofis qamadii illee na lakkisuu ofis qamadii illee jirti. Meeshaa baay'ee bareedudha jechuudha. Baay'ee namatti tolti. Bajaajiin nu dhufaa jirti. Amma fuunee baadiyyaa deemuudhaaf bajaajii eeggachaa jirra. Fuunee deemuudhaaf jechuudha bajaajii eeggachaa jirra. Kanaaf namoonni hojjechiifachuu barbaadanii jiraatan magaalaa Asallaa keessatti hojjetamutti naannoo ganda 10tti jechuudha. Gatiin ishii immoo 380. Ganda 10 naannoo Egzaaraawii Beetekiristaanii maal jedha naannoo qulumsaa saniin gamanatti jechuudha. Maashinii xeefis qamadii illee lachuun hojjetaa jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa immoo kanarratti bilbiluu dandeessu. Rakkoolee qabaatti. Iddoon kun iddoo ittiin wanni bahudha jechuudha bakki kun. Kun jechuudha bakka ittiin galabaa bina baas tura. Kana fakkaata jechuudha. Meeshaan baay'ee namatti tola. Xeefis, qamadiis, garbuus waanuma hundumaayyuu na lasha. Kanaaf bitachuu dandeessu. Meeshaan baay'ee waddadeera waan ta'eef akka duraanii warri duraan bite naannoo 1,150 warri bite jira. 50 warri bite jira. Amma garuu meeshaan kun immoo etalayyee meeshaadha. Guddaadha illeedha. Duraanii ishiin qamadii xeefii bichaa lashiti. Tun immoo xeefillee qamadii illee hundumaa na lasha jechuudha. Xeefis qamadii sin lachuu. Kanaaf naa bilbiltanii na gaafachuu illee dandeechuu barbaadan akkamitti hojjisiifattee akkamitti baafattee jettanii waagaan ishii 380 akkuma isiniin jedhe bakka bakkatti 400 illee hin jedhu na kana fakkaataa jechuudha. Nafama bajaajiin fe'ullee dhufeera.
naa bilbiltanii na gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Warra hojjisiifachuu barbaadan jiraattan. Bara garee immoo gatii ammaa kana hin argitu waan ta'eef kuma 500 illee galuu danda'a. Meeshaan hin beektu isin guyyaa guyyaadhaan dabalaa deema. Ana magaalaa ji'a lamaa guuteera ergaa jajame garuu amma kuma 400 galee jechaadha. Abbaan namichi hojjete bichi qabeenya bichi na hojjete bichi hojjete akkas jechaadha. Kuma 400 galeera jechaadha. Naannoo kan yoo beektan jechuudha kun faabrikaa kan yoo beektan naannoo ganda aniiti. Arsii Yuunivarsiitii Agadi jechuudha. Hospitaala Agadi naannoo ganda 10. Kanaaf warreen hojjisiifannaa kaasuu jettan hojjisiifachuu dandeessu. Hojiilee baay'eetti shaqaltee jira. Sa'aatiin takka birrii 2,200 tuulaa aga 3,000 intillee qabachuu dandeecha. Xeefis haa ta'u qamadiis haa ta'u sa'aatiidhaan amma kan hojjetamaa jiru. Beenziilli baay'ee naafxaan baay'ee waddadee waan ta'eef kanaaf beenziilli naafxaan waddadeera. Kanaaf sa'aatiin 2,200 kumaanis hojjechuu dandeessaati. Kanaaf namoonni naannoo keessatti guddatu bakki makiinaan hin geenye harkaan haamsisanii maashinii kanaan nyaachisuu hin danda'ama jechuudha. Conscious of